Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaateek viidiyoo haaraadhaan deebinee dhufnee jirra. Viidiyoo kana keessatti ammoo wayita Microsoft Word fayyadamnu tippii yookaanis ammoo wantoota nu gargaaran garaagaraa kutaa lammaffaa isaa qabannee dhufnee jirra. Egaa kutaa kana keessatti wantoota garaagaraa hedduu tokko nu fayyadan akkasumas ammoo itti fayyadamummaa keenya nuuf fooyyessanii fi yeroo keenya nuuf qusatan garaagaraa waliin ilaalla. Haga xumura sagantaa keenyatti nu hordofa. Egaa jalqaba irratti kan nuti ilaallu Microsoft Word irratti akkamittiin orientationii barreeffama keenya yookaanis ammoo akkaataa taa'umsa peejii irratti barreessaa jirru akka itti jijjiiruu dandeenyu waliin ilaalla. Amma akkuma agartan isin irraan gadee yookaanis ammoo gadee irra kan inni jiru kuni portrait dha kan inni jedhamu. Dalgatti yoo deebisuu barbaanne especially yeroo garaagaraa wantoota akka certificate faa kana yoo ilaaltanii dalgadha kan jirri jiran orientationii isaanii. Akkamittiin kallattii isaa yookiin immoo haala taa'umsa isaa gara dalgeetti deebisuu dandeenya kan jedhu baay'ee tokko salphaadha. As irra keessoo kana taabii layout jedhu jira. Isa irratti kilikii gootu ergi achi irratti kilikii gootanii booda itti aansuudhaan as bira akkuma agartan kana orientation kan jedhutu jira. Isa irratti kilikii gochuudhaan amma kunoo portrait kan jedhu irra jira. Landscape wayita goonu akkuma agartan kunoo gara dalgeetti nuuf deebi'eeti jira. So haala kana fakkaatuun orientationii fuula yookaanis ammoo peejii irratti barreessaa jirru haala salphaadhaan jijjiiruu dandeenya. Inni lammaffaa irratti immoo nuti ilaallu akkamittiin generic text tokko generate gochuu akka dandeenyudha. Jechuma barbaanne wahii tokko randomly samplii wayiidhaaf itti fayyadamuu kan barbaanne taanaan akkamittiin jechoota sana asirratti generate goone itti fayyadamuu akka dandeenyu sin agarsiisa. Kana haballeessu orientationii kiyya gara portraitiin deebisa. Saampliidhaaf jechoota garaagaraa fakkeenyaaf wayita dhimma tokko irratti hojjettanu jechoonni yookiin barreeffamoonni isin saampliidhaaf akkuma kanaan itti fayyadamuu barbaadan jiraachuu danda'u. So kana ganaa interneetii irraa dhaqxanii koppii gochuu isin irra hin jiraatu. Microsoft Word shortcutiin jira. Sana fayyadamuudhaan salphaatti generate godhachuu dandeessu. Kana gochuudhaafis kan isin barreessitu mallattoo warqitaa rand jettanii itti aansuudhaan biraaketii yookiinis ammoo hammattuu ni bantu. Hammattuu kana keessatti inputii yookiin immoo galtee lama kennituuf inni jalqabarraa generate kasiin gochuuf deemtan tekstiin kuni yookaan paragraafii meeqa qabaachuu qaba. Amma fakkeenyaaf ani paragraafii 10 jedhe inni itti aanu immoo paragraafii tokko keessatti sentensii meeqatu jiraachuu qaba kan jedhu lammaffaa irratti galchitu. Fakkeenyaaf ani 4 galche. Kana jechuun barreeffama an amma generate gochuuf deemu kuni paragraafii 10 qabaata. Paragraafiin tokkoon isaa immoo of keessatti sentensii 4dha kan inni qabaatu jechuudha. So itti aansuudhaan biraaketii kana ni cufnaa mallattoo hammattuutti deebisnee enter jennaan keyboardii irra. Kun akkuma agartan kana automatically Microsoft Wordin randomly barreeffama kana generate godhee naaf dhiyeesseeti jira. Inni sadaffaan ammoo akkamittiin rectangular group of text akkaataa itti select gochuu dandeenyudha. Amma fakkeenyaaf kan jedhu jira sirraa, online kan jedhu jira, word kan jedhu jira. Jarreen kana sadan qofaa filadhee keessaa bold gochuudhaaf maal gochuu danda'a? Amma fakkeenyaaf asirraa kaasee yoon akkana select godhee warreen kaanis select ta'u. Garuu an kanaan barbaadu jechoota kana sadan qofaadha. Kana gochuudhaafis baay'ee tokko salphaadha. Keyboardii keessan irraa mallattoo alt jedhu jira. Alternative jechuudha. Isa gadi qabuudhaan jalqaba irratti garuu kan yookaanis ammoo kan jalqabaa bira karsarii keessan ni geessitu. Itti aansuudhaan keyboardii keessan irraa mallattoo altii gadi qabuudhaan drag gootu haala kanaan. Left mouse keessan left click gadi qabuudhaan haala kanaan drag gootanii select gootu jechuudha. Jalqaba irratti karsarii keessan barreeffama irraa jalqabdan bira ni geessitu. Itti aansuudhaan keyboardii irraa mallattoo altii gadi qabdanii sana booda mouse keessan irraa left click gadi qabuudhaan haala kanaan drag gochuudhaan select gootu jechuudha. So kana barbaadan bold gootu, yoo barbaadan italics gootu, yoo barbaadan size isaa haala kanaan keessaa dabaltanii change gochuu dandeessu jechuudha. Kun barreeffama dheeraa keessaa paartii yookaanis ammoo groupii wayii filannee change irratti gochuu kan barbaadnu yoo ta'edha jechuudha. Yoo immoo formaatii kana ammas irraa kaasuu barbaanne yoo maal goona? Hin barbaanne nutti hin tolle irraa deebisnee remove gochuu barbaanne. Kana gochuuf maal goona? Amma fayyadamnee jalqaba select goona. Kompiitara irraa keyboardii irraa alt gadi qabuudhaan haala kanaan jalqaba kana select goona. Ergi kana select goone booda keyboardii keenya irraa control plus space fayyadamna. Control fi taabii inni dheeraan jira akka spacetti kan gargaaru control gadi qabne kaane isadha kan nuti tuqnu. So haala kana fakkaatuun formaatiin isaa irraa ka'ee bakka duraan itti nuuf deebi'a jechuudha.
Kanan itti aansee immoo isinitti agarsiisu barreeffama kana keessaa jechoota wayii sarchi goonee jechoota biraatiin akkamittiin bakka buusuu akka dandeenyu. Amma fakkeenyaaf barreeffama kana keessa jechi viidiyoo jedhu iddoo hedduu jira. Kunis as ni jira, as ni jira, as ni jira, iddoo hedduu jira. So fakkeenyaaf viidiyoo kan jedhu kana keessaa haqee audio kan jedhu bakka buusuu yoo barbaade ganaa tokko tokkoon viidiyoo kan jedhu kana balleessee harkaan barreeffama audio jedhu bakka buusuun irra hin jiraatu. Malli salphaan jira. Maalaan godha as taabii irra keessoo jiran kana keessa view kan jedhu jiras bira. View irratti kilikii gochuudhaan itti aansuudhaan navigation pane kan jettu kana selecting godha. Wayituma sana navigation kun asirratti naaf dhufa. Search document searching godha jechaan barbaade sana. Fakkeenyaaf viidiyoo kan jedhu search godhee 12 results bakka 12 kan inni jiru barreeffama kana keessa jechuudha. Akka walii galaatti. So kana akkamittiin jecha biraatiin bakka buusuu danda'a. Tokko tokkoon keessa haqee tokko tokkoon barreeffama biraatiin bakka buusuun irraa hin eegamu. Bakkatti hundasaa haala salphaa ta'een replace gochuu nan danda'a. Kana gochuudhaafis as fuuldura kana mallattoo xiyyaa jirtu kana irratti kilikii godhaa. Itti aansuudhaan replace kan jedhutu jira. Dialogue boxing kun wayinaaf dhufu replace kanan ittiin godhu. Akkuma agartan kana audioodha jechuudha. Replace oolatuun sanaan booda dhumarratti. Okay. Close. Kun akka agartan amma viidiyoo jedhee wayitan search godhutti no matches wanti kana wajjin wal fakkaatumtu hin jiru. Maaliif jecha audio jedhuun bakka bu'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kuno 12 results warreen silaa hundi isaanii audioodhaan bakka bu'anii jiru. Haala kana fakkaatuun jecha tokko jecha biraatiin replace gochuu yookaanis bakka buusuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa fi inni itti aanu kan isinitti agarsiisu fakkeenyaaf barreeffamni jalqabaa kuni taayitilii yookiin mata duree barreeffama keessanitti haa jennu. Kanaafuu qubee guddaa gochuu kan barbaadan taanaan yookaan capital letter gochuu kan barbaadan taanaan hunda isaa ganaa kana balleessitanii kaatanii akka haaraatti qubee guddaadhaan hin barreessuun sinirraa hin eegamu. Wanti hin gootan maalidha? Kana select gootu. Itti aansuudhaan home taabii homii kanarra ni adeemtu. Sana booda as change case kan jedhu kanatu jira. Isarratti kilikii gochuudhaan upper case filattu. So haala kana fakkaatuun kun salphaatti gara upper casetti jijjiiramee yookiin immoo capital letteritti jijjiiramee jira. Gara small yookiin immoo qubee xiqqaattis immoo jijjiiruudhaaf jalqaba kana select gootu. Itti aansuudhaan asirra deemuudhaan lower case kan jedhu kana filattu. Dirqama hunda isaa balleessanii kaatanii irra deebiidhaan akka haaraatti barreessuun isinirraa eegamu. Mala kana fayyadamtanii jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan immoo bakka barbaannetti haala salphaa ta'een double click fayyadamnee jecha yookiin barreeffama barbaanne galchuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf ani naannoo kanatti yoon barreeffama fedhe galchuu barbaade callisee as biratti dhufuudhaan double click godha. Kun akkuma agartan kana bakka kanatti waan barbaade barreessuu ni danda'a. As biratti fakkeenyaaf barreeffama galchuu barbaade as bira dhufuudhaan double click godha. Barreeffama barbaade bakka barbaadan deemuudhaan bakka sana irratti double click godha. Inni kan biraa immoo akkamittiin akka page borderii galchuu akka dandeenyudha. Page keenya kanaaf borderii galchuu akka dandeenyu isin agarsiisa. Faayidaan isaas yeroo hedduu page keenya kanaaf bareedina kennuuf gargaara. Especially page tokko qofadha kan nuti wantoota akka certificate kana baatiif qopheessine yoo ta'e page kana bareechuudhaaf page borderii namoonni garaagaraa ni fayyadamu. Akkamittiin kana galchina? Har'a keessoo kana as design kan jedhutu jira. Isarratti kilikii goona. Itti aansuudhaan gara xumuraa kana irraa page border kan jedhutu jira. Wayita gara kanatti isin fidu. Fakkeenyaaf booksii gochuu kan barbaadan taanaan booksii kana filachuudhaan booksii akkamii akka ta'u qabu keessanii filattu. Fakkeenyaaf solidii yookiin laayinii akkasii kana akka ta'u barbaadan taanaan kana filachuudhaan okay jettuuni. Kun haala kana fakkaatuun sararaanidha kan inni marsee jiru. Yoo ammoo aartii garaagaraa fakkeenyaaf fayyadamuu dandeessu. Kana gochuuf gara xumuraa kana irratti art kan jedhu jira. Mallattoo xiyyaa kanatti bu'uudhaan as keessaa kan barbaadan filattu. Fakkeenyaaf amma kana yoon filadhee okay jedhaani kun haala kana fakkaatuun kanaan bareedeeti jira. So as keessaa kan barbaadan filattanii ittiin bareeffachuu dandeessu. So haala kana fakkaatuun kana qopheessuu ni danda'ama. Gabaabaadhumatti kutaa kana keessatti wantan isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Kutaa itti aanu irratti ammoo dabalatan wantoota garaagaraa ammas qabadhee kanan isiniif dhiyaadhu ta'a. Haga xumura viidiyoo keenyaatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma jecha. Chaanaalii keenya kana subscribe goone taanaan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a.
laayik gochuudhaan illee nu jajjabeessaa, sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin bira nuuf ga'a. Amma xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.